Addunyaa kanarratti sabni humna hin qabne ni ajjeefama. Namni humna qabu ni jiraata. Ka humna hin qabne namni laafan ni du'a. Manni Oromoo waltajjii tokko gaaddisa tokko jalatti hiree ofii murteeffachuu jechuun kun akkamiidha maali? Nama aadaa isa dhabe, nama afaan isa dhabe ofii barbaadu akka ofii barbaadetti bilisa ta'eetiin ijaaratuu danda'a jecha. Atu qabu nama ajjeefamaa jiru sana jechuudha. Malee Ameerikaan dhaxxanuun falmite. Kanaafuu qaba gadaan uf bulcha ofii akka barbaadetti furmaanni kolonii walabummaadha jennee ama. Kanaafuu Raas Mokonnin Guddinaa Abdiisaa Aagaafaa akka fakkeenyatti kaasu. Jarri sun ergamtootuma warra saniif warra naftanyoota saniif hojjetanii mootuu impaayera sana jaare ha jennu taate sanyii duguuggan calanqootti maraawwatere tuulamni mala farra gubatee dhumatere arma muraaf harka muraan aanole madhalatere erga Oromootu jaare ha jennu taate